Dhugaan intalli Sumayyaa jedhamtu maashaallah tasgabbii qabdi akkami. Osoo keenyaatti yoo ta'an waa wajjin godhan, waa wajjin dabarsan, iccitii isaanii hunda jechuun ijoollee teenya Oromooti dhugaa rabbiif osoo ijoollee teenyaati waan abbaan mana wajjin dabarsaa baarakinaa fi bal'ina hunda silaa yoo ta'an miidiyaa hundaa wal geettee jirti. Garuu intalattiin maashaallah tasgabbii qabdi dhugaa dubbachuudhaaf maashaallah nama sirna beeku jedhee yaadan akka kiyyaatitti. Amma garuu jechu dubbii isaanii kun deemee nama xaffasiisaa jira jechuun nama yaa'anii yoo kana viidiyoo isaanii ilaaltu beekta fiilmii wayii waan daawwata dhugaa rabbi akkasuma yaarallee viidiyoo Said gadhiisu wallahi fiilmii wayii waan daawwataa jiru na fakkaata barbi fiilmii turkii fi hindii kana jechuudha. Isaanirraa waan kutamee gadhiifame wayii natti fakkaata ammoo biruma ta'e ani tana hin jaaladhu isheen jaaladha. Wayyaa rabbi keekii jechu amma ka dhugaadha haalli isaan keessa jiran ulfaataa ta'uu danda'a. Garuu jechuudha rabbi hamtuu fidin amma ijoollee keenya shamarran gaafa isinirraa qaba. Osoo taate akkanaa kun isinirra ta'e jechuun osoo wanni akkanaa kun isin qunname akkam gootamee akka yaada keessaniitti akkuma yaada dhuunfaa keessanii islaamii akkam gootan namicha san yookiin goruu baasan dhugaa rabbii fuuyyuu hanga ajaa'ibu kan ajaa'ibu jechuudha isii bira taa'ee antanan jaaladhu ta'an jaaladhaa yoo jedhu kan isin dhugumaadhaanii jireenya wajjin jiraadheetti wajjin deemtimu yaa rabbi nu baasi intala dhugaa rabbi soo guddaa ija dhiqattee wayiiti intalli. Alaa kulli haal fiilmiin keessan baay'ee nama gammachiisa. Sumayyaan waa irraa quba qabdu fakkaatu uummanni fiilmii dalagu jira. Intala tasgabbii qabdi intala haadha ilmaaniiti haadha ijoollee isaati bakka fedherraallee dhalattu saba kamirraallee dhalattu haadha walumaa galattuu iyyuu garuu haadha akkas godhuun gaarii miti dhugaa rabbii fuudhu wannuma jirtu fuudhu hin fuudhini miti fuudhu waan jirtu garuu kallattii jiruudhaan osoo fuudhame dansaadha baruudhaan jedhan akka yaada uummanni kun duruma wal fuudhee takkaayyuu amma dubbii isaanii kun waa lama qofa akka ilaalcha kiyyaatti takkeeffa wal fuudhaniituma walii galanii sadii nurra dalagaa jiraatudha. Lammaffaa ammoo intaluma tana jechuudha yaman hin jirturra waan dalagaa jiru wayii fakkaata. Fiilmii wayii fakkaata bira darbe jechuudha. Haasaa akkasii ani siin jaaladhu isheetu na jaalataa dirqama si lubbuu fi baasuudhaaf jechaan dirqama si fuudhuu qabaa maalii ta'ee jira ijoolleen itti agarsiistu dhugaadha dhugaa rabbi osoo gariiti jechuudha amma tarii wanni gosa ta'uu danda'a. Osoo gariiti ijoollee agarsiisuu miti waa meeqa dubbatte sila ijoollee nama meeqa miidhama kanarratti jechuudha abbaan kan kee ana ijoollee Oromoo jechuudha ijoollee amma biyya silaa guddatte dhanii keessa jirtu keessa jechuudha ka ija kiyyaa fi gurra kiyyaan dhageerraa jechuudha ija kiyyaa argarraa ani haadha keeti abbaa isii maqaa dhooftee jennaan abbaa isa maqaa dhahuun fedhu abbaan kan keessuun si dhalee malee homaa sirraan qabu isiin illee maal jetti ilmoon illee eeyya ati abbaa kiyya haadha kiyya jettiin dhaal karaa hin taanetti ilmoo fi guddisti jechuudha dubartiin teenya ijoolleen keenya keessaa ijoolleen shamarranii hanga fedhellee yoo ta'e jechuudha abbaadha haadha haadha waldhabbii waan jirtu waan ilmoo san keessa qabatu hin jiru akka yaadaatti garuu fiilmichi baay'ee bareeda dhugaa rabbi fiilmiin gurbaa dhiyoona kana keessa biyya chaayinaa deeme beektaa akkuma chaayinaatiif fiilmiin waan dalagaa jiris garuu chaayinaa fiilmiin daladdii hindiidhaaf turkii kan arge malee arga caalutti isinitti haa tolu jedhanullee fiilmii keessa akkuma argine odeessinarra hodhuu taane yaadaayyuu rabbi haa laaffisu mee ijoollee shamarranii jechuudha. Ijoolleen shamarranii mee osoo isin taate dhugaa rabbi mee maal gootan osoo muudannoon kun tarii rabbi inshaallah hamtuu fidin isin mudate yaada keessanii akkam gootan mee sila gaafiidha.